meeshaalee waraanaa Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraaf tajaajila kennaa turanii ergasii booda tajaajilaan alaa bahanii suphamanii gara tajaajilaatti deebi'uun isaanii ibsame. Maallaqa herrega baankiitti dogoggoraan nama biroo irratti seenee yoo hin deebifne itti gaafatamummaa seeraa akka jiru abbaan seeraa fi gorsaan seeraa ibsa miidiyaaleef kanneen beeksise. Walitti bu'iinsa tibbaa darbee naannoo Gambeellaa keessatti mudatee walqabate koomishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen miidhaan lubbuun darbuu fi qabeenya irra gahuusaa addeessee jira. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ragaa sobaa hojjettoonni dameelee garaagaraa keessatti qabaachuu hin oolan sodaa jedhuun ragaaleen sakatta'insi akka adeemsifamu murteesse. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaan irraa muddee 22 bara 2025 kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu Egeree Miidiyaati bal'ina oduu Egeree Miidiyaa dhaga'u chaanala keenya hamma dhumaatti hordofuun dikkatina isiniin jecha amma kallattumaan bal'ina oduu isin dhageessifna. Meeshaalee waraanaa Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraaf tajaajila kennaa turanii ergasii booda tajaajilaan alaa bahanii suphamanii gara tajaajilaatti deebi'uun isaanii ibsame. Daayirektarri waliigalaa loojistiikii ittisaa meeshaalee waraanaa makaanaayizeeshinii guutumatti haaromsuu fi yaaliin tajaajila dhiyeessuu isaa beeksisee jira. Daayirektarii waliigalaa biyyattii baasii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu qusachuu akka danda'ame kan ibse yoo ta'u kana qofa osoo hin taane dandeettii fi kalaqa mataa keenyaa fooyyessuudhaan waan ajaa'ibaa hojjechuu dandeenyee jirra jechuudhaan ajajaa humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa dubbatanii jiru. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa saganticha irratti haasawaa taasisan Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa kana meeshaaleen kunniin kana dura walitti qabamuun iddoolee tursiisaa meeshaalee waraanaa keessa akka turan yaadachiisu. Meeshaaleen kunniin deebisnee fayyadamuun keenya meeshaalee Itoophiyaan qabdu gama waraanaatiin cimsuun gamatti baasiiwwan gurguddoo irraa biyyattii walaba godhee jira jedhanii jiru. Daayirektarii waliigalaa loojistiikii ittisa meeshaalee waraanaa suphamee qorate bu'aa qabeessa ta'uusaa kan mirkaneesse ajajaa makaanaayizeeshinichaa itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'uusaa kan himame yoo meeshaaleen kunniin meeshaaleewwan bara ammaatiin wal bira qabamanii yoo ilaalaman cimina guddaa qabaachuu isaanis kan beekamedha jedhamee jira. Haala adda addaatiin maallaqa herrega baankii keessa galfame dogoggoraan gara herrega nama dhuunfaatti sirnaan yeroon deebisuu dhabuun itti gaafatamummaa seeraa akka fidu ogeessi seeraa fi gorsaan seeraa obbo Xagaabuu Dassaalany ibsa miidiyaaleef kanneen beeksise. Itoophiyaa keessatti gochi maallaqa dogoggoraan karaa baankii socho'aa ergame deebisuun yeroo baay'ee fedhii gaarii irraa kan ka'e akka dhimma qalbii naamusa qabutti kan laalamu yoo ta'u abukaattoo fi gorsaan seeraa kun haa ta'u malee sababa hin beekneen yookaan seera wallaalurraa kan ka'e qarshii namaa hambifachuu yaaluun seeraan kan nama gaafachiisu adabsiisu ta'uu ibsat jira. Sirna faayinansii cimaan kan to'atame waan ta'eef namni maallaqa dogoggoraan itti ergame jalqabni maallaqni kun kiyyaa miti jechuudhaan damee baankii biyya keessaa beeksisuu qaba. Kajoo gorsaan seeraa kun namni sun yoo kana gochuu baate maallaqni sun akka galfame kan agarsiisu nagee irratti ibsi namaa erga ilaalameen booda baankiin mobaayila fayyadamuun bilbiluun maallaqa san deebisuuf dirqama qabaachuus ibsat jira. Namni dogoggoraan maallaqa kan isaa hin taane irratti seene yoo deebisuu baate yakka ta'uu beekuu qaba jechuudhaan obbo Xagaabuun maallaqa san deebisuun dirqama seeraatii fi naamusa seeraa ta'ullee hubachiise. Haa ta'uutii malee namni maallaqa dogoggoraan irratti seene sun fedhii deebisuu kan hin qabne yoo ta'u baankiin herreegni itti galmaa'ee maallaqa san deebisuuf dirqama qabaachuu ibse baankichi ammoo kana godhuuf yoo dadhabe haala jiru irratti hundaa'uun baankicha irratti himannaan banamuu akka danda'us carraan kan jiru ta'uu ibsee jira. Abbaan seeraa fi gorsaan seeraa itti dabaluudhaan akka hiikaa labsichaatti mana murtii olaanaa federaalaa irraa kennametti baankonni of eeggannoo barbaachisaa yoo godhan itti gaafatamummaa hin qaban. Dagannoo yookaan hojimaata baankii sirriitti hordofuu dhabuun maallaqa maamiltoota isaanii eeguun akkaataa waliigaltee isaaniitiin itti gaafatamummaa isaanii sirnaan yoo hin baane maallaqa badii itti gaafatamummaa akka qaban ibsa miidiyaaleef kanneen abbaan seeraa kun beeksise. Walumaa galatti maallaqni ka'umsa isaa hin beekamne carraaqqii dandeettii fi da'ifaa fi ogummaa isaatiin kan hin argamne qabachuun akka yakka ta'e beekuudhaan maallaqa kun kaayyoo hin malleef ooluu waan danda'uuf maallaqa deebisuu dhabuun itti gaafatamummaa seeraa akka fiduus ibsameet jira. Kana malees baankichi dursa namni maallaqni kun dogoggoraan gara herreega isaatti dabarfame hangaa fi bal'ina isaa ibsuudhaan fedhii isaatiin maallaqni san akka deebisuu gaafachuu kan qabu yoo ta'u maamiltichi sun fedhii isaatiin maallaqa deebisuu yoo hin qabne baankichi hojimaata bulchiinsaa hordofee maallaqa deebisuu akka qabu ibse. Haa ta'u malee ammoo baankichi jalqaba maallaqni kun dogoggoraan seenuu isaa mirkaneessuu akka qabus ogeessi seeraa kun ibsa miidiyaaleef kanneen hubachiiseeti jira.
walitti bu'iinsa tibbaa darbee naannoo Gambeellaa keessatti mudatee walqabatee koomishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen miidhaan lubbuun darbuu fi qabeenya irra gahuusaa addeessee jira. Kanumaanis koomishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa baasee walitti bu'iinsa tibbaa naannoo Gambeellaatti uumameen baankota waajjiraalee mootummaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan hedduun lubbuu namaa darbu miidhaan qaqqabuu fi tajaajilli baankota addaan citee jiraachuusaa ifoomsee jira. Akka koomishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa ibsetti mootummaan walitti bu'iinsaa fi nagaa cabsuu naannichaa dhaabuuf hatantamaan humna nageenyaa gahaa akka bobbaasuufis waamicha kan dhiheesse yoo ta'u koomishinarri olaanaan koomishinii mirgaa namoomaa Itoophiyaa Birhaanuu Adeelloo humni nageenya naannichaa walitti bu'iinsa ittisuu fi to'achuu danda'u hidhachiisuun barbaachisaa ta'uu kan himan yoo ta'u naannichatti gaafa guyyaa adoolessaa 28 irraa eegalee aanaalee adda addaa aanaa Gambeellaa magaalaa Gambeellaa naannawa isheetitti walitti bu'iinsii fi nagaa cabsuun akka mudataa jiru hubachiisee jira. Nagaa boora'ee kanaan walqabate ajjeechaan ajajaa waajjira poolisii magaalattii Inspektar Umaad Ujuluu hordof aanaalee fi gandoota keessattuu keessumaayyuu magaalaa Gambeellaatti walitti bu'iinsa uumamuusaa isa maakoonis ifoomsee jira. Kanumaan walqabatee mootummaan Itoophiyaa furmaata haaraa fi ariifachiisaa akka kennu koomishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa kan gaafate yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kanaan durallee naannoo Gambeellaa keessatti saboota garaagaraa gidduutti fi qaamota hidhatan gidduutti akka uumamaa turee fi daangaalee irratti akka mudachaa jiru yaadachiisuun mootummaan Itoophiyaa humna gahaa gamasitti akka ramaduufis waamicha dhiyeessee jira. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ragaa sobaa hojjettoonni dameelee garaagaraa keessatti qabaachuu hin oolan sodaa jedhuun ragaaleen sakatta'insi akka adeemsifamu murteesse. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ragaa barnootaa sobaa dameelee adda addaa irraa jiraachuu isaa odeeffannoolee argateen hordoffii ragaa barnootaa hojjettoota baankii hundaa akka ilaalamu ajaja dabarsee jira. Baankichi baankonni hojjettoota isaanii digirii jalqabaa osoo hin argatin dura ragaa barnoota qaama mootummaa dhimma ilaallatu irraa akka mirkaneeffatu qajeelfama baasuu isaa waazeeman kan gabaase yoo ta'u ibsa kanaanis baankonni qajeelfama wal fakkaatu kan hojjettoota isaanii akka dabarsanis ibsee jira. Kanaan gamattis ragaan barnootaa hojjettoota baankii digirii jalqabaa irraa kaasee akka ta'uu qabu kan murteesse yoo ta'u kanumaan wal qabatee hojjettoonni baankilee garaagaraa keessa odeeffannoolee dhaqqabaa jiranii ragaa barnootaa sobaatiin hojjettoonni qacaraman jiraachuu isaa shakkii qaba jedhee jira. Baankonni tokko tokko hojjettoota ragaa barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa irraa galmeessan irratti xiyyeeffachuun sana booda odeeffannoo hojjettoota hundaa mirkaneessuuf karoorfachuu isaanii kan himamee jiru yoo ta'u yaalii kanaan dura baankonni tokko tokko ragaa barnoota hojjettoota isaanii mirkaneessuuf taasisaa turan rakkoon kun hammaachaa akka dhufaa jiruuf hubachuu isaa ibsee jira. Kanumaan wal qabatee akka ibsa baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa baasetti baankonni hundinuu ragaa hojjettoota isaanii akka sakattaniif ajaja dabarsee jira.